Hey guys, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii sinichaa guyyaa irraas viidiyoo ajaa'iba tokko walitti deebinee jirra. Viidiyoon kunis waa'ee maallaqaatiin kan jiru jechuudha. Viidiyoon kun kan inni isin agarsiisu kan inni viidiyoon isin hojjedhu hunda duratti addadha jechuudha. Addatti kan inni baay'ee bareeda ga'e appilikeeshinii jiru isiniif viidiyoo isiniif qooduu deemu jechuudha. Appilikeeshinii kana buusuudhaaf linkii akka diskiripshinii isiniif kaayatiin jechuudha. Linkii san ni cuqaastu erga cuqaastee appilikeeshinii ni buustu jechuudha. Linkiin warroonni eessa jettanii jirtan jechuudha. Warroonni eessa jettan karaa YouTube kiyyaa seebiidhaan fakkeenyaaf karaa YouTube kiyyaa seebiidhaan tirsa jechuudha. YouTube keessa erga seentanii booda linkiin viidiyoo akkaataa kanaan jirti jechuudha. Kun barreeffama viidiyoo kana cuqaasuudhaan appilikeeshinii buufachuu dandeessu jechuudha. Amma yommuu cuqaastanitti linkiin kun viidiyoo kiyya jalatti kan argamtu jechuudha. Amma iddoo kana jirti jechuudha linkiin innoo barreeffamata adda gubbaa jiran kana iddoo moolettu kana cuqaastu linkiin kun gama gadii kana jirti jechuudha. Linkiin viidiyoo kiyya kan isa kanaati linkiin viidiyoo isa kana gama gadii kana jirti jechuudha. Kunoo linkiin isa kana jirti jechuudha. Kunugaa linkiin viidiyoo kana isa kanadha jechuudha. Linkiin appilikeeshinii viidiyoo kana isa kanadha. Akkaataa kanaan linkoota argachuu dandeessu jechuudha. Diskiripshiniidha. Warroonni diskiripshinii keessatti na gaafatan jechuudha. Warroonni beekan akkaataa kanaan ni beeku waan beekaniif akkaataa kanaan ni ilaallattee buufattu jechuudha. Innoo chaanaalii kiyyaas Farreetek jedhama jechuudha. Akkaataa kanaan jira. Kunoo guyyaarraa viidiyicha isa kana qaba jechuudha. Appilikeeshiniin kunoo isa kana fakkaata jechuudha. Appilikeeshinii kana install ni gootu jechuudha. Linkii waan isin kaa'ee jiruuf appilikeeshinii install ni gootu. Ergasii warroonni koomentii odeessan jiru waan ta'eef imeejii isaanii ilaaluudhaan imeejii noo appilikeeshinichaa fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Appilikeeshiniin imeejii appilikeeshinii ilaalee jira. Kunoo warroota koomentii odeessan jiru. Iddoo oopingettu kana amma iddoo oopingettu kana ni cuqaasa jechuudha. Erga buustanii booddee oopinii gootu ergasii appilikeeshiniin haala kanaatiin nu fida jechuudha. Akkaataa kanaan achi ofuudhaan cinaacha kana irratti cufuudhaan iddoo kanarra ni cuqaastu jechuudha. Iddoo xiyya kana cuqaastu ergasii agiriimentii isin gaafata agirii ni gootu jechuudha. Agirii ni gootu ergasii appilikeeshiniin akkaawuntii Gmail keessan jechuudha. Gmail akkaawuntii keessan keessaa tokkotti ni gootu jechuudha. Erga tokkotti gootanii booddee erga itti gootanii booddee Gmail akkaawuntii keessan tokko ni gootu ergasii gara keessaatti ni dabarsa. Appilikeeshiniin baay'ee bareedaa jechuudha. Appilikeeshiniin kan inni isiniif dalagu guutuu bareedaa jechuudha. Appilikeeshinii kan inni isiniif dalagee guutuu linkii koomentii isiniif kaa'e yookiin ammoo diskiripshinii isiniif kaa'atiin jira jechuudha. Kunoo yoo jalqabatan tan hoomii, iskiraachiitii fi istiraayikii, invaayitii fi riidiimiitu jira jechuudha. Amma kunoo iddoo iskiraachiitii to'ana ni cuqaasna jechuudha. Ergasii innoo akkaataa kanaan dhufa. Jalqabartii wayitii dhufuudha. Dhibba kooyinii qabatee isin dhufa jechuudha. Dhibba kooyinii akkaataa kanaan iskiraachi kaardiin kun dhibba kooyinii isiniif qabatee dhufa jechuudha. Dhibba kooyinii kana irraa haguudhaan ni fudhattu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif erga fudhattee booddee akkaataa kanaan dhibba kooyinii erga fudhattee booddee gara hoomitti deebi'uudhaan pileeyinaa ni gootu jechuudha. Pileeyinaa gochuudhaan geemii appilikeeshinii inni buusuudhaan maallaqa ni hojjettu jechuudha. Achirraa maallaqa erga buustee booddee keessa seeruudhaan maallaqa hojjettu jechuudha. Amma iddoo istiraayikii iddoo kana ni cuqaasna. Iddoo istiraayikii kun jechuudha. Wiin eksternaal 50 kana jechuudha. Kooyinii 50 wayitii guyyaa guyyaatti dhuftanidha. Day 7 jechuudha. 7 day kana yommuu guutanitti 50 kooyinii isiniif kenna jechuudha. Guyyaa guyyaatti isiniif kenna. Kunoo akkuma argattanitti 7 day, 50 day, 30 day, 60 day, 100, 5500 akkaataa kanaan guyyaa 500 akkasitti yommuu dhoddoftanii keessa seentan jechuudha. Maallaqa ni argattu jechuudha. Amma iddoo invaayitii ni cuqaasna jechuudha. Erga cuqaasnee booddee gara kanaatti nu fida. Invaayitii ni cuqaasna. Kunoo invaayitii jechuun namoota hiriyaa keessaniif sheerii gochuudhaan
kan isaanis maallaqa argatan atis maallaqa kan argattu jechuudha. Namaaf sheerii gochuudhaan maallaqa kan ittiin argattudha egaa. Amma egaa linkii san cuqaasuudhaan koppii gochuudhaan kan ittiin maallaqa argattudha. Amma kan nuwaafuu iddoo riidiim jettu kana. Riidiim jechuun egaa maallaqa karaa ittiin baastanidha jechuudha. Amma karaa ittiin baasnu karaa hedduu kanaan jira jechuudha. Karaan moobaayil riichaarj, paayipaal, kaash, baayinaans, USDT fi geemota garaagaraa kan akka PUBG, UC karaa kanaan baasuu dandeessa jechuudha. Karaa kanaan baafachuu dandeessa. Amma geemota garaagaraatiis baasuu dandeessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo moobaayil riichaarjii to'annaa yommuu cuqaasutti haala kanaatiin naaf fide jechuudha. Gama gubbaa irratti egaa ayartam, build fi daataa jedhee akkaataa kanaan jira jechuudha. Ayartam buildii fi daataa jira. Ayartamiin kun egaa kan wanta jechuudha moobaayil riichaarjii jechuudha. Kaardii jechuudha. Isa kana egaa marxachuudha. Fakkeenyaaf kaardiin Itoophiyaa irratti Itiyoo Telekoomii fi Safaariikoomii jira waan ta'eef isa san marxachuudhaaf iddoo xiyyaa san cuqaastu jechuudha. Itiyoo Telekoomii fi Safaariikoom akkaataa kanaan jeetii kan jiru jechuudha. Itiyoo Telekoomii fi Safaariikoom jee akkaataa kanaan jira. Itiyoo Telekoom, Safaariikoomidha kunis Safaariikoom fi Itiyoo Telekoom. Amma fakkeenyaaf Itiyoo Telekoom ni fudhadha yoo ta'e Itiyoo Telekoomiin dabarfachuu deemu yoo ta'e Itiyoo Telekoom irratti hin cuqaasa. Kunoo amma fakkeenyaaf ETB 5,400 kooyinidha jechuudha. ETB 5,400 kooyinii karaa kaardiitti kan kaffaludha. 500 akkaataa kanaan torba jechuudha. Kun egaa akkaataa kanaan hanga guddaatti kan jiru jechuudha. Kaardiin koomtakkaa fi qarshii 70 kaardiin koomtakkaa fi 70 jechuudha. Kooyinaa hanganaadha jechuudha. Kooyinaa hangana. Kaardiin kumni takka immoo kooyinaa hangasiidha jechuudha. Akkaataa kanaan hanga guddaatti kan jirudha jechuudha. Safaariikoomis akkasuma gara Safaariikoom yommuu deemnutti 400 akkasii kooyinii 400 kaardii birrii 5 kooyiniin hanginni kun kaardii birrii 7 jechuudha. Akkaataa kanaan jiru jechuudha. Akkaataa kanaan dabarfachuu dandeessu. Amma egaa kooyin 7 ETB 7 10 akkasitti hanga kumaatti kan jiru jechuudha. Kan kumaa fi birrii 70tti kan jiru jechuudha. Kooyina isaatiin kan wal madaalameetii kan jiru jechuudha. Amma moobaayil riichaarjii ilaallee gara PayPal kaashitti yommuu dabarru jechuudha. PayPal kaashiin kun $5 akkaataa kanaan kaayetii jira jechuudha. PayPal kaashaatiin kun kooyiniis hanganaadha jechuudha. Doolaaris hanganaadha jechuudha. Akkaataa kanaan wal bira kaa'ameetii kan jiru jechuudha. Kooyina kana yommuu dalgatanitti egaa maallaqa karaa ajaa'ibatiin dabarsuu dandeessu jechuudha. Karaa baayinaans USDT egaa kunoo kooyinii 100 doolaara baayinaansii kanaan kana wal fakkaata jechuudha. Wal qixa jechuudha. Doolaara takka doolaara 5 10 akkaataa kanaan jira jechuudha. Kunoo akkaataa kanaan baafachuu dandeessu kooyinii isaatiin wajjin jechuudha. Kooyina yommuu gubbatti hojjetan baafachuu dandeessu jechuudha. Amma karaa PUBG yookiin karaa geemotaanis baafachuu dandeessu. Fakkeenyaaf PUBG yommuu cuqaasu doolaara 50 akkasitti kan jiru jechuudha. Kunoo hoomeetti ni deebina jechuudha. Gara hoomeetti deebinee iddoo kanatti egaa sarvee offeriidhaa fi app taaskiitu argama jechuudha. Amma isa kana yeroo jalqabaatiif ani geemota appilikeeshinii buusee waan jiruuf naaf bane malee sida hin banuu ture jechuudha. Itoophiyaatti hin dalagu waan ta'eef appilikeeshinii waan buuseef naaf bane jechuudha. Kun egaa iddoo kanarratti egaa Play Now iddoo kana cuqaasna jechuudha. Play Now iddoo kana cuqaasna appilikeeshinii buusnee geemota buusnee jechuudha. Appilikeeshinoota geemotaa buusnee kan ittiin maallaqa argannudha jechuudha. Gara Playtime kana Play Now goonee gara kanatti Play Store'tti eegaa ni eegna jechuudha. Hanga inni nu fidu akkaataa kanaan gara kanatti hin dabarsa. Ergasii egaa akkaataa kanaan permishinii nu gaafata jechuudha. Permishinii kana agree and continue iddoo itti kana ni cuqaasna jechuudha. Ergasii egaa allow tracking yaa anama baneetu waan jiruuf allow tracking naaf jechuudha. Allow permishinii isaa erga gootee booddee egaa appilikeeshinii isinii fida jechuudha. Geemota isinii fida. Geemiin kun fakkeenyaaf kan jalqaba irratti qabu kun 966
kan inni kaffalumoo 30 ta'uu jechuudha. Kunis 140 kaffala. Akkaataa kanaan namoota kana buusuudhaan maallaqa koinoo hojjechuu dandeessu jechuudha. Koina yommuu hojjetanitti maallaqa guddaa hojjechuudhaan ni argattu. Appilikeeshinii buusan gaa iddoo aktiivii kana ilaa argattu jechuudha. Appilikeeshinii fakkeenyaaf an yeroo qabatee buuse biitikeet jechuudha. Biitikeet baay'ee endeseel kiriptoodha jechuudha. Kan inni kaffalu kan inni walii gala kaffalu 4,558 jechuudha. Kan inni amman tana yeroo qabatee naa kaffale 156 jechuudha. Pileenaa gochuudhaan akkaataa kanaan taphatanii maallaqa hojjechuu dandeessu jechuudha. Dhala gochuu dandeessu jechuudha. Akkaataa kanaan hojjechuu dandeessu appilikeeshinii baay'ee bareedaa jechuudha. Haala kanaatiin hojjechuu dandeessa. Liinkii isaan cuqaasuudhaan fayyadamuu dandeessu. Viidiyoon irraa kana fakkaata. Warri yuutuub kiyyaa haalee taatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaala kiyyaa ta'aa jecha viidiyoo kanaas laayik godhaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.